ligiin jaalatamaa addunyaa kana Premier League England torbee saglafaarra ga'ee jira. Wantoonni eegamin tokko mul'ataati jiru. Keessattuu Champions League Liverpool soon eegamin taphoota torbee afurii walitti aansee liigichaa mo'amee jira. Torbeen afran jalqabaa isaa ajaa'iba ture. Inumayyuu bara kan irra deebiidhaan shaampiyoonni ta'a jedhamaa ture. Faallaa sanaatiin taphoota sadan darbeen ga'umsa fooyyee mul'isaa kan jiru. Manchester United kaleessa milkaa'eeti jira. Qeeqni ji'oota 9 Ruben Amorim keessummeessaa ture. Amma xiqqoo waan tasgabbaa'ee kan fakkaatu. Sanaan alaa Sunderland barana raajii hojjetaa jira jennee kaasuu dandeenya. Kilabichi sadarkaa lammaffaarratti argama. Kaleessa Stamford Bridge imalee Chelsea gool 2-1 injifateeti jira. Kun salphaa miti dirreetiin ala durfamu irraa kaatee goolii galchitee injifachuun waan salphaa miti. Dhuguma ga'umsa gaarii mul'isaa jiraachuu isaa waan namatti mul'isuudha. Har'a Arsenal ni taphata Manchester City dabalatee bara kana Manchester shampiyonummaa Arsenal wanti danquu danda'u ammatti Liverpool osoo hin ta'in Erling Braut Haaland jedhe Jimmy Carragher kana jechuun Manchester City sodaachuu qaba waan jedhudha kan kaase. Mee tapha kaleessaa irraa eegalloo abbee tapha shaampiyoonii liigichaa Liverpool goolii 3-2 mo'ame Brentford waliin taphate. Brentford garee salphaa kan taane tapha durallee dubbachaa turre. Kaleessas Brentford gooliiwwan 3 Dango Tara Shedi fi akkasuma Igor Thiago penaltiidhaan galchee Thiagoon galcheen injifatee gooliiwwan Liverpool Kerkezi fi Mohamed Salah galchaniiti jiru. Salah erga tapha baniinsaa irratti goolii galchee taphoota hedduu booda kaleessa goolii galchuutti kan deebi'e kubbaa Szoboszlai sarara penaltii ala kenneef haala dinqii ta'een to'achuudhaan gara gooliitti kan geeddare. Meebii goolii galchuun Salah taphoota dabarsin irratti goolii waan hin galchineef xiinsammuu isaatiin wal qabatees gara sarara isaa yookiin gara cimina isaatti akka deebi'u isa gargaara jedhamaati jira. Tapha kana kaasnee yeroo qabnu waliinis gaggabaabsaa haa deemnu. Tole Liverpool bara dorgommii darbee Premier League Englandin taphoota 38 murkate keessa tapha 4 qofa kan inni mo'atame. Bara dorgommii kana garuu gamanumaan Premier League Englandin taphoota 9 taphateen tapha 4 kan inni mo'atame. Garaagarummaan jiru bal'aa akka ta'e kan agarsiisudha. Taphoota 38 keessaa 4 mo'amuu fi 9 taphateen 4 mo'atamuun kilabiin kun ammatti rakkoo guddaa keessa akka jiru kan agarsiisudha. Tapha kaleessaatiin wantoonni mul'atan taphoota darbaniinis Liverpool wal qabatee wantoonni rakkoo turan sun kaleessas kan itti ufeedha inni kaasuu kan dandeenyudha. Ammas miseensonni leenjistoota Arne Slot leenjisaan kubbaa dhaabbatee kilabichaa kan kubbaa dhaabbatee rukuttaa rogaa kan rukuttaa dabbii akkasumas immoo kan darbannaa harkaafa leenjistoota garaagaraati kan qabu rakkoo kilabichaa kana ammas furuu hin dandeenye kaleessa kubbaa dhaabbate ittisuu taphattoonni Liverpool yeroo dadhaban kan argine kaleessa gooliin jalqabaa irratti galee darbannaa harkaarraa yookaan itti galee Brentford ammoo gama kanaan Premier League Englandin kilaba jalqabaati yookiin ammoo kilaboota irratti darbannaa harkaatiin goolii galchuudhaan kilaba beekamuudha. Chelseadhaan 2-1 yeroo durfamu daqiiqaa xumuratti kan isaan 90 booda darbannaa harkaatiin goolii galchuudhaan Chelsea irraa qabxii tokko kan fudhatanii kaleessas irra deddeebiidhaan sana gochaati kan turanii gooliin jalqabaa irratti galee sun haala kanaan kan irratti galee jumaata darbee kubbaa harkaa kana kubbaa dhaabbatee kana shaakalaa jirra jechuudhaan leenjisaan Arne Slot kan isaan dubbatanii qaruu karaa isa dirree keessatti sana gochuu hin dandeenye kan isaan jedhanii kan kaleessaa waliin Liverpool bara dorgommii kana kubbaa dhaabbateerra rukuttaa rogaa kan darbannaa harkaa rukuttaa dabbiirra goolii 6 kan irratti galee Crystal Palace darbannaa harkaatiin daqiiqaa xumuratti goolii irratti galchuun ni beekama. Darbannaa harkaa darbatameen taphataan duraanii Arsenal kan Crystal Palace Liverpool irratti yeroo galchu argineera akkasumas Harry Maguire daqiiqaa xumuratti rukuttaa rogaarraa kan irratti galchee rakkoo kana Liverpool bara dorgommii kana furuu hin dandeenye. Tapha darbeen Champions League Awurooppaatiin rukuttaa rogaarraa Liverpool lama galchee cimna akka qabu agarsiisee kan ture garuu ittisuu irratti amma hanqina kana furuu hin dandeenye kan alatti ammoo rukuttaa kubbaa dhaabbateen alatti kubbaa deebisanii injifachuu deebisanii hubuutiin counter attackiidhaan ammas Liverpool irratti gooliin irratti galaatti kan jiru. Tapha jalqabaa Premier League Englandin 4-2 Bournemouth 0 injifatan goolii lachuu kan Liverpool irratti gale Anthony Semenyo kubbaa counter attackiidhaan kan irratti gale. Champions League Awurooppaatiin Eintracht Frankfurt goolii tokko irratti galche kan roobi darbee ulaalle bifa kanaan kan irratti gale kaleessas gooliin
haala sanaan irratti yeroo galu kan argine 1-0 durfamaa goolii lammaffaa Shaadan yeroo galchu kubbaa counter attack deebisan injifachuutiin taphattoota Liverpool irraa fudhataniin battalumatti saffisaan gara fuulduraa deemanii goolii kan isaan galchanii kanas ittisuun rakkoo kana furuu hin dandeenye. Kanatti ammoo bara dorgommii kana Liverpool salphumatti goolii irratti galaate kan jiru goolii hedduu irratti galaate kan jiru keessattuu immoo kan xiyyeeffannoo barbaadu daqiiqaa jalqabaa taphinni eegale daqiiqaa jalqabaa 30 keessatti gooliin irratti galaate kan jiru taphoota jaa darbeen kan laalloo ta'e daqiiqaa jalqabaa 30 keessatti gooliin irratti galuudhaan Liverpool kan inni durfamaati jiru dursee gooliin galchu gooliin irratti galaate kan jiru kanaaf sana booda injifachuudhaaf yeroo rakkatu kan argine taphoota 8 darbeen dorgommii hundaanuu clean sheet yookiin ammoo gooliin osoo irratti hin galiin hin baane kilabiin shaampiyonumaaf morkatu immoo cimni isaanii guddaan gooliin osoo irratti hin galiin dirreedhaa bahuudhaa bara darbee Premier League Englandiin gooliin inni galchaatii ture sun salphumatti irratti galaatiin turre goolii hedduu galchaatii kan ture cimina isaa sana bara dorgommii kana argachuu hin dandeenye kubbaan lammaffaa yeroo irratti galu qindoomin ammas Virgil van Dijk fi kan Ibrahima Konaatee ture gidduu isaanii speesii iddoo bal'aadha kan ture Kevin Shaadan sana fayyadamuudhaan kan galchee dogoggorri ammas taphattoota dhuunfaa Liverpool kan itti ufeettee kaasuu dandeessa dursaan taphattoota Liverpool Virgil van Dijk si'a lama rukuttaa penaltii Liverpool irratti kenname si'a lama dogoggora kan hojjete yeroo tokko harkaan darbatee boodarra immoo miila isaatiin taphataan Liverpool irratti balleessaa kan hojjete ammas Arne Slot rakkoowwan kanneen hanga furanitti irreen waan fudhatu natti fakkaatu. Dhugaadha Liverpool haala amma deemaa jiru kanaan taphoota 4 liigichaa walitti aansitee mo'amuun baay'ee ulfaataadha. Sarara injifannootti deebuun dirqama itti ta'a shaampiyoonii liigichaa ta'uudhaaf kilaboonni hedduun dhufaatii jiru waan ta'eef yeroo qabnu waliin dafnee odeeffannoowwan jiran dhageeffattoota biraan hageenyuti. Kaleessa garuu kubbaan Gakpoon sarara peenaalitii keessatti balleessaa irratti raawwatame sana peenaalitii turte carra qabeessa hin turreen. Garuu vaar laaleeti beekennisuu abbaa murtee gidduu ilaalle garuu warri vaarachi ta'anii ilaalan garuu hin kennisiisu kan isaan jedhan kennisuu kan jedhu akkuma jiru ta'e garuu vaar viidiyoo sanarra deebiidhaan ilaaleera isaan. Haa ta'u qabxii taanutti yoo ceenu Manchester United dirree isaa Old Trafford irratti Brighton Hove Albion galchee 4-2 injifate. Maatiyaas Kuunyaan goolii jalqaba Manchester galchee jira Premier League'dhaan Casemiro akkasuma Mbeumo goolii 2 galchee jira. Lammiin Cameroon jalqabbiin isaa gaariidha kan fakkaatu. Manchester gooliiwwan galchaa jiru gumaachi taphataa kana olaanaadha. Taphoota 3 liigichaa walitti aansee injifatee jira. Darbii Lancashire torbee darbee Liverpool injifate. Brighton ni qora jedhamee eegamaa ture. Kaleessas Brighton tapha bareedaa hawwataa waliin injifateetii jira. Taphataan duraanii Manchester United kanama Brighton keessa taphatu Danny Welbeck goolii 7ffaa isaati Manchester United faallaa ta'e kan galche. Manchester United dhuguma gara ga'umsaatti dhufaa jira. Wantoonni akka ciminaatti kaastu hedduu waan mul'ataniif taphoota 3 darbe Sunderland, Liverpool, kaleessa Brighton dabalatee jechuudha. Manchester United yeroo tokko dhufee rannaa jettummoo yeroo walitti aansee mootamu ni argita yeroo immoo ametee eegdummoo yeroo ga'umsa baay'isa mul'isee injifatu argaati kan jiru wanti guddaa garuu leenjisaa kana jalatti yeroo jalqabaatiif taphoota 3 walitti aansee kan inni liigichaan injifate. Kaleessa garuu wantoonni akka gaariitti ka'uu danda'an hedduu kaasuu kan dandeessu wantoonni fooyya'an gama Manchester Unitediin kaasuu kan dandeenyu ni jira. Fakkeenyaaf Premier League England bara dorgommii kanaatiin carraa goolii hedduu uumuudhaan kubbaa XG gara gooliitti jiramu qaban Manchester United uumuudhaan baay'ee kaasuu kan dandeessu. Garuu immoo carraa goolii argate sana gara gooliitti jiruudhaan kubbaa goolii ta'uu danda'an galuu qabu jedhamee taa'e sana osoo hin galchiin hafuudhaan Manchester United sadarkaa jalqabaa irratti kan argamu. Kubbaa carraa goolii hedduu uumee osoo hin galchiin bahuudhaan yeroo mo'atamu argaati kan ture. Kaleessa garuu carraawwan kilabichi uume sirnaan fayyadamaati kan turan goolii galchaati kan isaan turan taphattoonni kilabichaa jettee kaasuu kan dandeessudha. Kanalatti ammoo Brighton beekamaadha kilaboota gurguddootiif Liverpool, Arsenal, Manchester Cityf kilaba yaaddoo guddaa ta'e akka ta'e ni beekama. Dubarraa kubbaa isaanii eegalchiisanii biildaap gocha gara fuulduraa deeman kilabootaaf yaaddeessaadha kan ture. Salphumatti taphattoota sarara fuulduraa bira darbuudhaan kubbaa qindaa'ee gara fuulduraa deemanii goolii yeroo galchan akkasumas kubbaa taphattootarraa pirees godhanii buufachuudhaan kilaba beekamu waan ta'eef Manchester United gama kanaan ni qorama wanti jedhu sun taphichaan dura eegamaati kan ture. Garuu tapha kaleessaatiin
kan argine faallaa kanaatti kan ture. Taphattoonni Manchester United haalli isaan kubbaa buufachuudhaaf pireesitti gochaati turan qindaa akka ta'e kan arginedha. Taphataa sarara fuulduraa, sarara gidduu, sarratti isaa gidduu isaanii ispeesiin ture sun dhiphaadha kan ture. Gooliiwwan galan kan kaasnu ta'e taphattoota Brighton irraa pirees godhanii kan isaan buufataniin goolii kan galchanii. Cimini inni guddaan ammoo tooftaa taphaa leenjisaa kanaatiif inni guddaan haal akkaataa pirees ittiin godhanii kubbaa ittiin buufatan waan ta'eef tapha kaleessaatiin wanti mul'ate sun taphoota taanonis kan itti hufu taanaan itti hufiinsa kan qabu taanaan bara dorgommii kana Manchester United sadarkaa fooyyeen xumuruu akka danda'u kaasuu dandeenya. Garuu itti hufiinsa qabaa kan jedhu sun akka gaafitti kaasuu kan dandeenyudha. Sarara gidduuratti Kaasamiroo fa'aa akkaataan taphattoota irraa kubbaan ittiin buufachaati ture. Maatiyaas Kunyaa kaleessa ga'umsi inni mul'ise. Biraayan Mbeemoo carraa argate akkaataa goolii itti galchaati ture. Akkasumas Bruno Fernandes kaasuu kan dandeenyudha. Goolii gaan kilabichaa kan Manchester United Lamens ga'umsi inni mul'ise baay'ee kaasuu kan dandeessudha. Garuu immoo ammas hanqina Manchester United furuu hin dandeenye tokko kubbaa dhaabbate kan rukuttaa rogaa gooliin irratti galeera. Ammas leenjisaan kilabichaa gama kanaan xiyyeeffannoodhaan laaloo akka qabu kan agarsiisudha. Taphoota darbaniin rakkoon United bara dorgommii kanaas bara darbees kubbaa dhaabbate salphumatti ittisuu irratti goolii irratti galaatti kan ture. Kaleessa 4-2 yaa injifatan malee gama kanaan gooliin irratti galeera. Injifachuu keessattis ammoo hanqinoon inni jiru tarii sana kan fooyyessan taanaan tapha afraffaa shanaffaa jechaatti hufiinsaan kan deeman ta'a jennee kaasuu kan dandeenyudha. Garuu wanti guddaan kaleessa mul'ate sun Manchester United keessatti baay'ee jennee kaasuu kan dandeenyudha. Dhugaadha. Kilaboota bara kana jalqabbiin isaanii gaarii turee fi inumaayyuu osoo hin eegamin shaampiyoonii ta'uu danda'u jedhama ture keessaa tokko Chelseadha. Kaleessa garuu Chelsean dirree isaa irratti Stamford Bridge irratti goolii 2-1 kilaba championship irraa guddateen Sunderland mo'ameeti jira. Tapha sanaan Alejandro Garnachoon akkaawuntii isaa jalqabaa Chelsea keessatti banatee daqiiqaa afuraffaa irratti goolii galcheen kan dursa qabatanii garuu daqiiqaa 22 irratti isii dura akkasuma daqiiqaa dhumaa 93ffaa daqiiqaan idilee xumurame jechuudha. Taalbi goolii galcheen Sunderland qabxii 3 murteessitu dirreetiin ala Chelsea irraa fudhatee deebi'ee kanaanis harka lamaffaatti ol dhufeeti jira. Taphoota sadi injifatamuu isaati liigichaan Chelsean bara kana gareen Enzo Maresca tapha kana akkamitti ilaaluu dandeenya? Chelsean amma haala amma qabatamaa jiru kanaan argaati jira taphoota isaa ga'umsi isaa gareen kun qindoomin akka isaaf taphatti mul'isaati kan jiru. Qixa Arsenaalii fi yookiin akka Manchester City fa'aa shaampiyoonii ta'a jennee ibsuun hin cimu. Ulfaataadha lama jiru bara dorgommicha sun eegaliin dura tilmaama kilaboota argatan keessaa Chelsean sun eegamiin shaampiyoonummaadhaaf akka morkatu taphattoonni inni qabu tarii gama muuxannootiin yoo ta'e malee ga'umsi taphattoota haaraa fidate sun Liaan Deelaappaa taphattoota ciccimoo fidateera. Sanarraa ka'uudhaan tilmaama argateeti kan ture. Garuu haala amma jiruun akkaataa isaan sababa miidhamaatiin kaasuu dandeenya, muuxannoo dhabuutiin kaasuu dandeenya, akkasumas ammoo waancaa kilaboota addunyaatiin kilabichi hanga xumuraa deemee PSG waliin shaampiyoonii ta'eeti kan deebi'e. Sun ammoo ammas bara dorgommii kana taphattoota irratti dadhabina akka fide jechuun dorgommichi xumuramee taphattoonni Chelsea kan isaan boqotan guyyaa 20 qofa. Taphattoonni Arsenal kan Liverpool fa'aa kaaste naannoo baatii lama isaan boqotaniiti sana booda deebi'anii shaakala kan eegalanii taphattoonni kan Chelsea garuu guyyaa 20 boqotanii deebi'aniiti qophii gannaa kan eegalanii. Kunis rakkoo guddaa akka irratti fidee fi miidhamaaf sababa akka ta'e leenjisaan kan Chelsea Enzo Maresca kan isaan dubbatanii tapha kaleessaatiin garuu Sunderland bara dorgommii kana jijjiirraa irratti bal'inaan hirmaachuunsaa taphattoota muuxannoo qaban Xhaka fa'aa taphattoota hedduudha kan fidate. Filannoo jalqabaa keessaa taphattoonni hedduun yookaas taphattoota haaraa isaan fidatan ga'umsa isaan mul'isaati jiran yookaas tapha kaleessaatiin taphattoota Chelseadhaa fi iddoo banaa dhorkaniiti kan isaan turanii. Taphattoonni Chelsea salphumatti deemanii goolii galchuudhaaf kan itti rakkatanii Garnaachoo erga galchee booda garuu goolii dabalataa galchuu dhabuun isaanii gatii
isaan kaffalchiiseera jettee kaasuu kan dandeessudha. Chelsea irrattis ammas wanta akka hanqinaatti ka'u darbannaa harkaa kanaatiin wal qabate kaleessas gooliin jalqabaa bifa kanaan kan irratti galee osoo jennu Premier League England kilaboonni bifa garaagaraatiin kallattii garaagaraatiin goolii ittiin galchan irratti shaakala hojjechaati kan isaan jiran gadi fageenyaan inni tokko bara dorgommii kana immoo amma sirriitti torbeetti arginu darbannaa harkaa kanaan wal qabate kilaboonni goolii galchaati kan jiranu kaleessas goolii irratti galeera akkuma sila kaasee Brentfordis deeqaa xumuratti kan irratti galchee hanqina kanas furuu hin dandeenye qabxii eegsifachuu dabalataan immoo yeroo dursaa turan taphicha to'achuu irratti ammas gama Chelseatiin hanqina akka jiru kan argine. Kaleessa Newcastle dirreessaa irratti goolii 2-1 Fulham tapha injifatee ilaaluu ni dandeenya. Har'aa taphoonni jajjaboon eegamanii taphatamu keessattuu taphoota har'aa keessaa kan Arsenal dirreessaa irratti Crystal Palace simatu ni eegama. Darbii Londonii magaalaa tokko keessa jiraatu waan sidhibu kilaboonni kunneen lamaan isaaniitu bara kana tapha tokko qofaadha kan mo'amuu danda'an Premier League'dhaan. Amma Crystal Palace liigichaan tapha tokko qofa mo'amee jettee gaafa kaastu nama ajaa'ibuu danda'a. Garuu kilabiin kun bara kana ga'umsa addaa mul'isaa jira. Tooftaawwan ati kaaste keessaa tooftaa addaa kubbaa dhaabbateen irraa fayyadamuudhaan liigichaan akka addaatti dhiyaatee kan jiru Crystal Palace bara kana taphni kun sa'aatii 10 irratti kan taphatamu ni ta'a. Waa'ee tapha kanaa muraasa ni kaasna. Arsenal garee shaampiyoonummaadhaaf morkatu amma maaltu jedhamaa jira tapha darbe irratti taphni Arsenal taphate Arsenal kana dura beeknu faallaadha. Tapha baay'ee fokkisaa ture garuu qabxii 3 milkeeffatee ba'atii jira. Kun ammoo amala garee shaampiyoonummaadhaaf taphataatii jirudha. Kanaaf waggaa dheeraatiin booda waggaa 20 oliin booda Arsenal hafuurri shaampiyoonummaa itti urgaa jira. Fooliin shaampiyoonummaa gara isaatti bubbisaa jira. Qilleensi shaampiyoonummaa gara Arsenal deemaa jira waan jedhu bal'inaan ka'aati kan jiru. Dhuguma immoo gareewwan jiran keessaa ittisa cimaa akkuma addunyaattu kilaboota jiran keessaa ammatti gareen ittisa cimaa qabu Arsenal. Hanqinoon gara fuulduraa irratti mul'atan jiru. Champions League irratti yoo Courage gara injifan goolii galchuutti deebi'ee jira. Goolii 2 galchee kun waan gaariidha. Taphattoonni garicha keessa jiran waggaa dheeraatiin booda shaampiyoonii ta'uudhaaf hamileen isaan qaban Arsenal bara kana dhuguma shaampiyoonii ta'uudhaaf garee humna qabu jennee kaasuu garee dandeenyudha. Waan muraasa kaasnee odeeffannoo taphattoota waliinis gara Manchester City ceena. Arsenal wal qabatee tarii namoonni yaadni garaagaraa kaasan fakkeenyaaf gareen kun sarratti isaa cimaa qaba. Taphootaan goolii irratti galaatiin jiru. Bara dorgommii kanaan gammaatti goolii 3 irratti galee yeroo jedhamu sammuu namaa keessa kan dhufu ittisaa jira kan jedhu sun anaaf gaafii kan kaasudha. Bara dorgommii kan Arsenal taphoota taphateen Liverpool qofaan caalmaa taphaa kan irratti fudhatame. Taphoota hafeen garuu caalmaa taphaa fudhatee ga'umsa baheessa waliin kubbaa kana dura inumaayyuu Arsenal kubbaa tokko lama walii kennuudhaan fakkeenyaaf haalli itti isaan Newcastle ittiin injifatan sana St James Parkitti tapha bareedaa waliin hawwataa waliin kan isaan injifatanii kanaaf sarara ittisaa cimaa qaba yeroo jedhamu ittisa irratti xiyyeeffatee tooftaa taphaasaa jijjiireera yeroo jedhamu wanti sun anaaf fudhataman qabu jedheen kaasa. Taphni bara dorgommii kana akkaataa sanaan injifatee tapha fokkisaa taphate yennee kaasne yeroo Liverpool waliin Anfielditti taphatudha malee taphoota hafanii Manchester City irratti akkaataa inni ittiin boodarra goolii erga irratti galee booda akkaataa inni ittiin dhiyaatee caalmaa taphaarraa fudhatee daqiiqaa xumuraatti goolii galchee kaasuu ni dandeenya. Crystal Palace wal qabatee kaasee garuu ga'umsa irratti akka hin jirre kaasuu ni dandeenya. Taphoota 3 darbee injifachuu ni dandeenya. 2 mo'atame tokkoon qixa kan bahee liigichaan taphoota 2 darbeen inni injifanne akkasumas immoo Conference League Awurooppaatiin kan isa darbee kan inni mo'atame dirree fidii garsaa fuuldura Arsenal ammoo riikardii baheessa Crystal Palace irratti kan qabu bara dorgommii darbee garuu dirreedhuma har'atti taphatu Emirates Emirates goolii 2 qixa kan inni baheeti ture. Bara dorgommii kana cimina Arsenal keessaa wanti guddaan kaasuu dandeenyu taphoota bara dorgommii darbeettiin qabxii dhabaati ture. Newcastle Unitediin, Fulhamiin, West Ham Unitediin kan injifate har'ammoo Crystal Palace ittiin qoruu danda'u itti kaasuu dandeessu keessaa kan injifatanaan ammas morkataa waancaa ta'uusaa kan itti mirkaneessu itti kaasuu kan dandeessudha. Gama Crystal Palace garuu Philippe Mateta
taphattoota sararitti Arsenaaliif qormaata ta'uu danda'a. Dhugaadha Arsenaal bara kana shaampiyoonii ta'uu wanti isa dhorgu jalqaba irratti kaasuuf yaalee jira xiinxalaan Sky Sports Jimmy Carragher Erling Braut Haaland qofa jedhee jira. Haaland bara kana adda waan ta'eef Aston Villa fi Manchester City wal qabatee waan muraasa ni kaasna gidduutti garuu erga ispoonsara waltajjii marii ispoortii baankii Daldala Itoophiyaa ergaa isaa dhageeffannee walitti deebina. Burjaajessitoota irraa of eegaa teeknooloojii jireenya guyyuu keessan fooyyessuuf kalaqaman fayyadamuun namoota saamichaa fi burjaajii raawwatan irraa of eeggadhaa. Baankii irraati jechuun bilbila isinii bilbilaa nagahee sobaa agarsiisaa liinkii balaa qabu yookaan hin mirkanoofne erguun carraa hojii uumna badhaasa injifattaniirtu jechaa toora moosaajii baankii miidiyaa hawaasaa sobaatinii fi kan kana fakkaataniin burjaajessitoota maamiloota keenya saamichaaf saaxilan irraa of eegaa. Baankiin keenya bilbila bilbilee appilikeeshiniin akkasirratu fooyya'u yookiin tajaajila kamiifuu gara appilikeeshinii baankichaatti akka gortan kan hin gaafanne waan ta'eef akkasumas baankiin keenya toora miidiyaa hawaasaa isa sirriitiin ala tajaajilli badhaasa yookiin koomishiniin kamuu akka hin jirre isin beeksisa deebii akka hin deebisneef isin hubachiisna. Yaalii burjaajessuu akka kanaa buufata poolisii dhiyoo keessanii yookiin toora bilbila bilisaa poolisii federaalaa 991 irratti eeruu kennaa. Galatoomaa Baankii Daldala Itoophiyaa. Baankii yoomiyyuu itti hobdattan. Walis deemneeti jirraa kan caqasaasirta waltajjii marii ispoortii dilbataa ganamaati. Taphni Villa Park irratti Aston Villa fi Manchester City gidduu taphatamu ni eegama. Aston Villaan Manchester Cityidhaaf qormaata waggootaaf. Cityin garuu bara kana adeemsa keessa gara injifannootti deebi'aa jira. Keessattuu Erling Braut Haaland tapha hiriire hundaan goolii galchaa jira. Har'allee akka eegamu isa Cityin kan injifatoote garaagarummaan qabxii Arsenaal waliin qabu amma lamaadha. Arsenaalis qabxii isaa irratti hundaa'ee garaagarummaa kana eegsisaa kan itti fu'anni ta'a liigichaan kilaboota kanneen lamaan gidduutti shaampiyoonummaadhaaf amma murkiin geggeeffamaa jiru waan fakkaatu waa'ee tapha kanaa waan muraasa kaasnee gara darbeel kilaasikooti ceena. Manchester Cityin kilaboota ittiin qoramu dirreen ittiin qoramu keessaa inni tokko Villa Park akka sila kaastee taphoota lama darbee Premier League Englandiin Villa Park Aston Villa waliin morkateen Manchester Cityin lachanuu kan inni mo'atame tarii har'a waan eegamu keessaa akkaataa taphaatiin tooftaa taphaa falaasama taphaa Pep Guardiolaatiin wal qabatee taphatti tooftaa taphaa isaanii jijjiiruudhaan yeroo injifatan argaate kan jiru yoo barbaadan kubbaa taphichas to'atanii ni injifatu yoo barbaadan immoo garee faalaatiif kubbaa kennanii kubbaa deebisanii injifachuutiin yeroo injifatanis argaate kan ture tarii har'a Villa Parkitti kubbaa Aston Villa kennanii kubbaa deebisanii injifachuutiin counter attackitiin kubbaa deebisanii hubuutiin taphatu kan jedhu sun waan eegamu itti kaasu kan dandeessudha. Garuu immoo taphattoonni kilaba kana keessatti ga'umsa baay'isa mul'isaati jiran Manchester Cityin gara ga'umsaatti akka deebi'u wantoota taasisaa jiran keessaa golee garatti Donnarumma kaasu kan dandeessudha. Sarara isaarratti Ruben Dias fa'aa wanti isaan mul'isaati jiran gidduu irratti wanti taphattoonni mul'isaati jiran baay'isa itti kaasu kan dandeessudha. Garuu immoo wanti guddaan har'a eegamu Erling Haaland goolii ni galcha moo hin galchu kan jedhudha. Bara dorgommii kana taphoota taphatee ol goolii galchaate kan jiru tapha tokkoon goolii tokko tuqaa 36 goolii lamatti dhiyaatu tapha tokkoon galchaate kan jiru liigichaan hangammaatti taphoota taphateen tapha tokko qofarratti goolii kan hin galchine taphoota 12 darbeen ammoo dorgommii hundaanuu goolii galcheera. Har'a goolii yoo galche riikardii Cristiano Ronaldo waliin taphoota 12 walittaan sun goolii galchuudhaan qooddatee ture. Riikardii kan harkatti kan galfatu ni ta'a. Akkaataa akkamiin taphattoonni Aston Villa Erling Haaland bara dorgommii kana maashina goolii ta'e kana akkamitti dhaabu kan jedhu kunu gaaffii guddaadha itti taphattoota Aston Villaatiif jettee kaasu kan dandeessudha. Taphataa kana bifa salphaatiin dhaabuun akka hin danda'amne bara dorgommii kana sarriitti isaa cimaa kan Arsenaal irratti goolii yeroo galchu salphumatti taphattoota bira darbee yeroo fiigicha saffisa olaanaatiin deemee galchu kan argine tarii har'as taphataa kana dhaabuun taphattoota Aston Villaatiif yaaddoo guddaadha inni kaasuu dandeenya. Dhugaadha har'umaa sa'aatii wal fakkaataa 10tti Bournemouth, Nottingham Forest, Arsenal, Crystal Palace, Aston Villa, Manchester City, Wolves, Burnley waliin ni taphatu. Sa'aatii 10tti taphatama taphoonni afran kunniin jechuudha. Wolves bara kana ga'umsa laafaa mul'isaa jira. Leenjisaa jijjiirees hin taanee fi egaa hamma yoonaatti kilaboota heddumaa keessaa jalqaba irratti kan ka'udha. Taphni Everton fi Tottenham Hotspur sa'aatii 12:30 irraa eegaluudhaan kan taphatamu. La Liga Spain
kaleessa taphoonni taphatamanii jiru. Taphoota kaleessa qabxii isaanii irree tapha har'a eegamutti ceenaa Gironaan Real Oviedo waliin goolii 3 qixaa, Espanyol akkasuma Elche galchii 1-0dhaan, Athletic Bilbao dirree isaa irratti taafedhaan goolii 1-0dhaan, Valenciaanis akkasuma Villarrealiin goolii 2-0dhaan kan mo'ame. Tapha har'a eegamu darbii El Clasico marsaa 262ffaadhaan Santiago Bernabeu irratti Real Madrid sa'aatii 11:15 irraa eegalee Barcelona simata. Taphni kun tapha eegamuudha. Haala qabatamaa ma jiruun kilaboonni kunniin ga'umsa walitti siqaa irratti argamu. Gareen injifate carraa dursummaa liigichaa fudhachuu waan qabuuf morkiin shaampiyoonummaa kilaboota kanneen lamaan gidduutti ta'uunsaa beekamaadha. Qabxiiwwan jajjaboon tapha kanaa wal qabatanii ka'uu danda'an maal fa'i jennee ilaaluu dandeenya? Sa'aatii keenyatti xumura waan jiruuf wantoota jiran muraasa kaasna. Wantoota tapha kanaan eegaman taphoota kana murteessuu danda'an jennee kaasnu keessa inni tokko taphattoonni Barcelona sarratti isaasaa hanga sarratti gidduutti siksee waan taphatuuf iddoo isaan bal'aa dhiisanii dhufan sana Kylian Mbappé, Vinicius Junior keessattuu Kylian Mbappé fayyadamuu danda'amu. Akkuma bara dorgommii darbee taphattoonni Barcelona offside trap isaan ittiin bakka shakalaatti irratti deddeebiidhaan hojjetan sana taphataa kana taasisuu kan jedhu ni eegama. Bara dorgommii darbe El Clasicotiin yeroo 8 offside seenee taphaan ala kan isaan godhanii taphaarraatiinis wanti kun akka eegamu wantoota taasisan keessaa isa tokko. Bara darbe offside 8 yeroo seenu garuu inchi xiqqoo jechuudha kan taphaan ala gochaatii ture. Kanaaf waan hanqina kana fooyyessee har'as Barcelona irratti ga'umsa akkamii mul'isaa kan jedhu kun kan eegamu ni ta'a. Kan alatti ammoo qarqara Lamine Yamalin taphatuun ga'umsa Lamine Yamalii fi taphataa sarartiisaa kan Real Madrid filannoo jalqabaatiin seenuu danda'u tarii Alvaro Carreras yoo ta'e isaan gidduu ga'umsi jiru sunis tapha kana murteessuu danda'a jettee kaasuu kan dandeessudha. Kan alatti ammoo kubbaa dhaabbatee keessattuu rukuttaa rogaarraa Barcelonaan bara dorgommii kana bara darbees ga'umsa baay'isa mul'isaati kan jiru. Bara darbee dorgommii hundaanuu Champions League fi La Liga Spain goolii 14 kan galchee. Hanqinni kan Real Madrid ammoo keessattuu darbii Madridiin Atletico Madrid hanqina kubbaa qilleensa irraa ittisu kan Real Madrid fayyadamuudhaan goolii irratti galchaate kan turan 5-1 kan injifatanii. Kunis bara dorgommii kana tapharraatiin kan murteessuu danda'u. Kanatti ammoo sochii taphaa kilaboonni kubbaan alatti taasisan fakkeenyaaf Barcelonaan kubbaa yeroo qabatu Real Madrid kubbaan alatti sochiin taasisu hanqina qaba. Real Madrid kubbaa yeroo qabatu Barcelonaan sochiin kubbaan alatti taphattoonni taasisan hanqina guddaa waan qabuuf gama kanaan sochiin isaan taasisanii qabxiin argatan kunis tapha kana wantoota murteessuu danda'an keessaa tokko inni kaasuu kan dandeenyudha. Kylian Mbappé fi Vinicius Junior saffisa olaanaa qabu. Lamine Yamal innis ga'umsa baay'isa irratti kan argamu. Taphaan dura immoo yaadni inni kenne taphattoota akkasumas pirezidaantii kilabichaa deeggartoota kilabichaa kan muufachiise waan ta'eef tariyaarra deeggartoonni Real Madrid taphataa kanarratti yeroo inni kubbaa qabatu irratti iyyuu danda'u. Eenyillee dubbateera kaayyoon keenya guddaan darbee El Clasico injifachuudha waan jedhu kaasee jira. Taphoota sadan darbee garee lamaan kanneen ilaaluudhaaf La Liga Spain Sevillaadhaan osoo hin eegamin galchii 4-1 mo'amuun Barcelona deeggartoota kilabichaa biratti rifaatu uumee jira. San booda garuu keessattuu tapha kana Alonso sirriitti waan laaluun fakkaata hanqina guddaa Barcelona kan irratti mul'atedha. Dhugaadha. San booda Girona goolii 2-1 akkasuma Champions Leagueedhaan galchii 6-1 Olympiacos injifatanii jiru. Garuu taphoota darbee hunda 5 injifateeti jira. Ga'umsa fooyyee irratti argama. Taphni kun sa'aatii 11:15 irraa eegaluudhaan kan taphatamu tapha 12:15 irraa eegaluudhaan kan taphatamu tapha akkaan eegamudha. Sa'aatiin keenya deemaatee jira. Kaleessa taphni eegamaa ture kan Sereetli Naapoolii fi Inter Milaan gidduutti taphatame injifannoo Naapoolii goolii 3-1 kan xumurame. Dibruunaan peenaalitiidhaan Maktoominiin taphaan Angiisaan taphaan gooliiwwan injifannoo Naapoolii galchan Chaanaguluun Dibruunaan goolii peenaaltii yeroo galchuu miidhamee bu'aati kan bahe. Baay'ee taatee gaddisaa ture dhugaadha. Chaanaguluun peenaalitiidhaan Inter Milaaniif goolii galchuu dandeetti jira. Kaleessa injifachuu isaatiin Naapooliin gara dursummaa liigichaatti dhufee jira qabxii 18tiin Seeriyaatiilii kana dursuu eegaleetti jira. Walumaa galatti waltajjii marii ispoortii dilbataa ganama liigota irratti xiyyeeffannee mari'achaa ture kanuma kan fakkaatudha. Stiidiyoodha Diiniyaas Bashiiredoo akkasuma Abbabaa Lamaayyoo
mari'achaa turre jirra gama ogummaa teeknikaatiin Helen Geetaachoo fi Shimallis Lammaati kan waliin turani ergaa ispoonsaraatiin nagaa kan dhaamanni taa baankii daldala Itoophiyaa fi Itiyoo Telekoom ispoonsaroota waltajjii marii ispoortii keenyaati.